akkam jirtu nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sagantaa keenya har'aatiin wantoota dinqisiisoo fi ajaa'iba ta'an keessaa seenaa nama tokkoo qabannee isiniif dhiyaanneerraa nu wajjiniin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Addunyaa kanarratti wanti hin raawwatamne hin jiru. Wantoota dinqisiisoo fi ajaa'iba nama jechisiisan addunyaan kun of keessatti qabatee jira. Seenaan har'a isinitti himu seenaa dinqii namoota biiliyoona keessaa adda ta'edha. Haga dhumaatti yoo dhaggeeffattanii sagantaa kana xumurtan maalii wanti akkanaa jettanii dinqamuun keessan hin oolu. Namni uumama isaatiin qaamni isaa yeroo muramu yeroo madaa'u dhukkubni itti dhagahamuun isaa hin oolu. Abbaan seenaa keenya har'aa garuu wanti kun hunduu isa biratti hin hojjetu. Abiddi yoo isa gube, albeen yoo isa mure, wanti kamiyyuu qaama isaa yoo miidhe dhukkubbiin tokko ittiin dhaga'amu. Dhibeen tokkos isa bira gahuu hin danda'u. Sababa kanaa wantoonni isarratti ta'aa jiran ogeessota yaalaa addunyaa kanaa fi saayintistoota hedduu ajaa'ibsiisaa argama. Namichi kun wanti isarratti ta'aa jiru maal akka ta'e waan tokkollee hin beeku. Sagantaa kana yeroo dhaggeeffattanii xumurtan dhugaan isiniin jedhana amanaa edaa dhukkubsachuu fi miirri dhukkubbii namatti dhagahamuun fayyaa ta'uu agarsiisa jettu. Mee isin sammuu keessanitti yaadaa. Isin osoo albeen isin mure dhiigni keessan dhangala'ee dhaabbachuu ni dida. Mataan keessan buruqee dhiigni isaa isin keessaa ni lola'a. Gufuun illee akka malee nama dhukkubsaa. Wanta ta'etti yoo buutan of wallaaltu. Abiddi osoo isin arge immoo gubaan isaa nama maraachaa, madaanii fi dhukkubbiin isaa sammuu namaa qoraa. Namichi kun garuu waan amma jennu kun hundiyyuu isa biratti homaa miti. Isarratti waan tokkollee dhukkubbii tokko isatti fiduu hin danda'u. Dhukkubbiin tokkos isatti hin dhaga'amu. Inni dhukkubnis isa hin beeku. Osoo abiddi gubee albeen muree mallattoo qaama isaa irratti mul'achuun ala wanti tokko isatti hin dhaga'amu, isas hin dhukkubu. Seenaa nama kanaa gadi fageenyaan ilaaluun wanti kun carroomuu moo miidhamuudha kan jedhu waliin ilaallaa. Chaanaalii kana subscribe taasisuu hin dagatinaa. Namni kun qaama isaa, gogaa isaa fi foon isaa biddaan gubuu fi albee ciruu miti. Lafee isaa osoo caccabsanii wanti itti dhagahamu hin jiru. Namni kun abidda akka malee boba'u keessa osoo galee ittiin ho'u. Cabbiin osoo martanii keessanii wanti itti qorru hin jiru. Sababa kanaan namoota biiliyoona 8 ol keessaa kophaa isaa addunyaa kana dinqisiisaa jira. Qorattoonni yaalaa waan kana yeroo namni qaamni isaa miidhame miirri dhukkubbii isatti dhagahamuu dhiisu dhibee kanaan CIP jechuun waamu. Kunis congentional insensitivity to pain jechuudha. Namootni rakkoo kana waliin dhalatan qaama isaanii muraasa yookiin akka namicha kanaa qaama guutuu miirri dhukkubbii isaaniitti hin dhaga'amu. Namichi kunis rakkoo kana waliin kan dhalate yoo ta'u jireenya isaa hammaataa taasiseera. Sababa namicha kanarraan ka'uudhaan namoonni baay'een raajeeffachuun dhibeen akka mi'aawaadha, harka meeqa kanarraa dhibeen ni wayya jechuun Waaqa galateeffatu. Daa'ima xiqqoo ta'ee maatiinsaa mucaan kun waan adda ta'e waliin akka dhalate hubatanii. Daa'imman sababa adda addaatiin uumamaan kan bo'an ta'anis mucaan kun garuu tasa guyyaa tokko bo'ee hin beeku. Kufees ta'e waan ta'etti yeroo bu'u daa'ima kanatti wanti itti dhagahamu tokkollee hin turre. Daa'imni kun wanti isaa akka ija shakkiitiin maatiin isaa ilaalan taasisee ture. Kanaanis ilkaan isaatiin arraba ofii jabeessee ciniinee wanti tokko isatti dhagahamu dhiisuu isaatiin fi wantoota sarratti ta'an kamiinuu akka daa'imman kaanii bo'uu dhiisuu isaatiin maatiin isaanii ittiin ajaa'ibsiifamanii turanii. Kanaafis maatiin isaa gara mana yaalaa geessanii wanti sarratti ta'aa jiru maal akka ta'e beekuu barbaadanii. Mana yaalaa sanattis ilma isaaniitiif yaalli barbaachisu hunduu isaaf taasifame. Ogeessonni yaalaa waan arganiin dinqamuun maatii biratti mucaa kana lilmoodhaan qaama isaa waraanuu jalqaban. Daa'imichi ni bo'a jedhanii yeroo eegan inni wanti tokkollee isatti hin dhaga'amne. Ittaan sun abidda miilla isaatti siqsuu miilla isaa gubuu eegalanii. Haati isaa maaliif mucaa koo rakkisu akkamitti abiddaan gubu jettee yaaddoftus dhumarratti wanti isheen argite waan amanamuu hin danda'amne ture. Abiddichi hanga barbaachisu foon isaa gubus inni garuu akka wanti tokko hin uumamnetti kolfaa ture. Yeroo sanatti qorannoon yaalaa waan akkanaa kanadha jechuun isaaf hin danda'amne waan tureef mucaan kun umurii dheeraa hin jiraatu jedhanii dooktaroonni ogeessonni yaalaa maatii isaaniitti waan abdii nama kutachiisu himanii. Waan arganiinis maatiif kun waan dinqiidha, waan bitaa nama galu jechuun isaaniif deebisanii. Yeroo sanatti namni rakkina kanaaf hubate hin jiru. Dooktaroonnis waggaa 7 fi 10 ol hin turtunaan jedhanii turanii. Namni na hubatee fi namni waan anarratti ta'aa jiru
naaf beeke hin jiru jedha. Dooktaroonnis yoo ta'an maatii kootiif waan abdii nama kutachiisu itti himanii jedha Steve Pitt. Daa'imummaa irraa eegalee rakkoo kana waliin yeroo jiraatu jireenyi isaa akka ulfaataa akka ta'u mee yaada. Asii fi achi fiigee yeroo taphatu of lakkisuu ta'onnoo alaa of godhuun isaa miidhaa hamaa jireenya isaa dhabsiisuu danda'u irratti of gatuu ni danda'a. Waan hojjaa dhedheeraa irraa utaalu abidda tuquu fi albeen of miidhuun ni danda'a. Kana dhiisii akkanan godhini jedhanii yoo lolan inni waan dhaga'u hin qabu. Yoo reebanis yoo waan ta'e godhanis qaamni isaa waan tokko yoo waan isatti hin dhaga'amneef reebichaa fi qixaaxamuun isaaf maal akka ta'e hiikaa hin qabu. Maaf akkana goota ni cabdaa abiddi si gubaa qaamni kee ni miidhama jedhanii sodaachisuu fi rukutuun isaaf kun hundiyyuu homaa jechuu miti. Rukutamuun isa biratti hiikaa hin qabu. Daa'ima sirna beeku ta'e akka guddatu sababa kanaan rakkisaatti ta'ee ture. Steve dooktaroonni waggaa 7 fi 10 malee hin jiraattu jedhanii dubbatanis inni garuu yeroo ammaa nama waggaa 40 ta'ee jira. Baroota dabarsee keessatti qaamni inni alaa yeroo baay'ee miidhameera. Lafeen isaa caccabee ture. Steve yeroo dubbatu maatiin koo wanti dooktaroonni isaanitti himan waan natti himaniif isaan amaniin ture. Garuu immoo galanni Waaqaaf haa ta'u haga har'aatti jiraachuu kootiin baay'ee nan dinqama jedha. Dhukkubni qaama keenyaaf wanti nu miidhu gara qaama keenyaa yeroo dhufu akka dammaqsituu ta'ee nu keessa kan jiraatudha. Miirri dhukkubbii nama waliin kan jiraatu waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Akkasumas qaama keenya waan alagaa irraa kan nu eegu akka miidhamne kan nutti himuu fi kan nu dammaqsudha. Isin osoo tasaa abiddi qaama keessan bira gahee battala waan gochaa jirtan yookiin immoo naannoo jirtan lakkiftanii akka baatan miirri dhukkubbii isinitti hima. Qaamni Steve garuu miirri dammaqsituu kun isa waliin hin jiru. Wanti tokko akka naannoo isaatti uumametti himuus hin danda'u. Miirri dhukkubbii isarra waan hin jirreef ilbiisni osoo ciniinee qarri osoo qaama uree keessa lixee inni homaa isatti hin fakkaatu. Sababa kanaan akka ogeessonni jedhanitti isa dhukkubuu haa dhiisu malee keessi qaama isaa fi fayyaan isaa osoo inni hin beekin miidhamuu ni danda'a jechuudha. Steve Pitt waa'ee miira isaa kanaa yeroo dubbatu waan funfatamu isa kamuu adda baasu akka hin dandeenye foolii tokkollee akka hin beekne dubbata. Wanti kun namoota miiliyoona 125 keessaa nama tokko irratti ni mudata. Daa'imman rakkoo kana waliin dhalatan umurii hin qabaatan. Sababni isaas waan hin dhukkubneef iddoo namni hin agarree fi isaaniif qaqqabuu hin dandeenyetti ofii isaanii irratti waan sukkanneessaa raawwatu. Albeen of waraanu abidda keessa bu'uu fi iddoo dheeraa irraa kufuun akkasumas bineensotaa fi ilbiisota dhibee hamaa fidan yeroo ciniinnaman waan hin beeksisneef ofii isaanii miidhuun karaatti hafu. Maatiin ijoollee isaaf of eeggannoo barbaachisaa taasisuun kan beekamuu fi itti gaafatamummaan kan isaan irraa eegamu ta'us daa'imman rakkoo kana waliin dhalataniif garuu maatiitti ulfaataa ta'a. Sababa qaama isaaniitiin yeroo hunda balaadhaaf kan dhiyaatan waan ta'eef to'annoon olaanaa isaaniif ni barbaachisa. Rakkoo kanaan daa'imman xixiqqoon ija ofii kan baasan akka jiran odeeffannoon garaagaraa ni dubbata. Daa'imman kana keessa jiran yoo sirriitti hin eeggaman ta'e rakkoon uumamu sukkanneessaa ta'a. Dhukkubsadheera jedhanii waan hin dubbanneef dhibeen guddaas xiqqaas salphaatti isaan miidhee isaan addunyaa kanarraa fudhatee deemuu danda'a. Abiddattis kufanii qaamni isaanii gubatee dhumuu ni danda'a. Mixeen dhagaa fi mukaa isaan buruqsee dhiigni isaanii dhangala'ees du'uu ni danda'u jechuudha. Erga seenaa kana dhageessanii booda ofitti deebitanii bagaanaan dhukkube miirri dhukkubbii baganatti dhagahame jechuun keessan hin oolu. Sababa kanaanis Waaqa galateeffachuun keessan hin oolu. Dhukkubbiin namatti toluu baatus miira dhukkubbii ala ta'uunis rakkoo kanaan olii waan qabuuf jireenya keenya keessatti yeroo miirri dhukkubbii nutti dhagahamu innillee mallattoo fayyaa ta'uu isaa beekuu qabna. Dhibee guddaa ta'ee isa xiqqaaf miirri dhukkubbii nutti dhagahame sun har'a akka jireenyaan jiraannu nu taasiseera. Gara mana yaalaa deemnee akka furmaata argannu kan nu taasise kan nu dammaqse miira dhukkubbii keenyaati. Addunyaan kun waan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo kitila of keessaa qabdudha. Seenaa kana akkamiin hubattan? Yeroo dhukkubbii keessanii sana maal jettanii turtan? Amma hoo maal jettu laata? Mee koomentii jalatti maatii keenyaaf waan isinitti dhagahame barreessaa. Kan keessanis barnoota qaba waan ta'eefidha. Galatoomaa.